Qondaala Abaawoo duraanii maqaansaa akka hin eeramne gaafate tokko bara bulchiinsa TPLF waggoota 23f erga hidhamee yeroo jijjiiramaa gadhiifamnaan gara Yemenitti baqate. Hidhaatti dachaasaa jennaan biyyaa baqadhee jedhee jira. Yemen magaalaa Edenetti lammiilee Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman biroo wajjiniin mana hidhaa kana caalutti hin bahee jedha. Haala keessa jirus gaafadheen jira. Bakki itti daladde Harargee Bahaa gaara mul'ata. Akkamitti akka biyyaa baate natti himi. Waggaa 23 hidhamee waggaa 23 eegaan hidhamee boodaniin bahee hoggaan bahummaas na barbaadanii hidhatti na deebisuudhaaf waggaa deemaniin achi jalaa baafadhe. Bara kamii kanatti qabamtee sababa maaliif ture kan isii qaban? 92 Abaawoodha waraana Abaawoodhaati hogganaadhaan ture Abbaa Birraatiin ture. Kan hin qabanne bara wayyaaniidhaa keessa. Haala mana hidhaa keessa ture minaa kaasi. Mana hidhaadhaa ka haala hamaadhaa ture. Sababa maaliitiif si qaban ture bara sana? Dhukaasa irratti hin qaban. Osoo dhukaasa jiru dhukkubsataa karaa Jibuutiitti ganana naquudha. Osootiin deemuutu nama madoo kan hin ayyaase dhukkubsataadhaa wajjin natti dhufanii rasaasa waan hin harkaa qabuun hin fitee san boodaniin qabame dhukkubsataanis kun ni dhumee kun horii hangi takkanii bahee gara Jibuutiitti achi haasa dhukkubsataa sana hoggaa san mana hakimaatu Jibuutii keessa jira. Akkasittiin achitti qabamee hursoo galee hursoo waggaa 2.5 eegaan hidhamee booda karaa suwaayitti nu dabarsanii suwaayii san ture achii baqaa ture achirraa baanaan san boodammaas hidhatti dachaasaa jechuudhaan nu barbaadanii achirraa ka'eetiin gara Soomaalii seenee karaa Bosaasootiin amma bakki inni jiru kunis mana hidhaa ka Itoophiyaadhaa kan Kacaalu keessa jirra. Rakkoo hammaata ilmi namaa jireenyaaf jiraachaa jirre keessa jirra amma bakka karaa makiina saaraa nuti irra gallurraa cuuphaan dhufee qawweedhaan irraa nu kaasee meeshaa keenya hunda nu jalaa gubee waa kaartoona nuti afannu hunda haala hamaa keessa jirra. Eessa jirtu? Adan keessaan jira amma Yaman keessa. Biyya Yemani. Ijoolleen illee bakka sana akka jiran kaaftee turte mee waa'ee isaa nutti himi namoota gamiitu bakka sana jira? Namoota baay'eedha bakka kana jira kaartoona uffannaa waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu iddoo itti fincaannu hin qabnu sa'a 24 namni fincaan ifi qabee akkanatti taa'anii jira fincaan kalee nama dhukkubsee asitti dhukkubsataa ta'ee namni dhumaa jira qabrii dunneen agarree waan qabriidha olii jiruu hamtuu jiruu hadhooytuu jiruu rakkinaa mana itti keessa jirru kana ala namni rakkoo biraa keessa jiru ni jira jeetu iyyaadu xiqqollee lubbuma takkitti nu baraaraa waan biraatiin lubbuma takkitti nuti immoo bakka takka gara nama 500tiin jirra jiruu ilmi namaa itti jiraatu miti kareelleen akka keenya kanaa miti. Ganna dheeraa rakkina argitee hidhaa keessa turte akka biyyaa baatee natti himte maaltu akka biyyatti hin deebine si taasise? Niin barbaadamaan amma chiinni milikee mootummaa jalaas ni milikee bakka na barbaadaa jira waan ta'eef jecha achitti deebi'uu hin danda'u yoon achitti deebi'e yookaan hin du'aa yookaan hidhaa urmiitiin hidhamaa maatii xiyyeellee immoo iddoo isaan jiran irraan beeku qaamni lubbuu namaa baraaru lubbuu teenya nu baraaraadhaa jechuu barbaada. Qonni fayyaa mindaan faayidaan garaagaraa fi haalonni biroon akka sirraa'aniif gaafachuun hojii dhaabuun mormii erga jalqabanii torban 3 guuteera. Baatii bilaa darbee akka nuuf sirratu jedhanii gaaffilee 12 mootummaadhaaf dhiyeessaniiru. Ergasii booda immoo mootummaarraa deebii dhabnee jechuudhaan hojii lagachuudhaan mormiitti jiru. Kanaanis hidhaa dabalatee hojiirraa ari'amuu fi dhiibbaan isaanirra ga'uu dubbatu. Gaaffii ogeessotaa deebisuudhaaf akka hojjetu garuu hojii dhaabuun fudhatama akka hin qabne ibsaa kan ture ministeerri fayyaa torban darbee gaafa jimaataa yeroo jalqabaatii fi qindeessitoota sochii kanaa waliin dubbachuun isaa beekameera. Haasaan sa'aatii 4 ture kun ministeerichaan kan waamame ta'uu BBCtti kan himan qindeessitoonni sochii kanaa fi marii kanarratti kan hirmaate hakimni tokko haldureewwan 4 kaa'uu isaanii dubbateera. Ogeessonni fayyaa hidhaman akka hiikaman warri hojiirraa ari'aman akka deebi'an sodaachisuu fi doorsisuun jira jedhe akka dhaabatu akkasumas dhaabbileen fayyaa beeksisa hojii qacaruuf baasan akka addaan kutan haldureewwan jedhan dhiyeessuu isaanii ibseera. Aangawoonni gaaffii ogeessotaaf beekamtii kennuu kan hime qindeessan kun gaaffilee kanneen bifa akkamiin haa deebisnuu kan jedhu irratti garuu garaagarummaan uumamuu hime. Gama ministeera fayyaatiin propoozaala keenya fudhadhaa yaadni jedhu dhiyaachuu kan dheeree hirmaatan kun qabiyyeen kun garuu ogeessota hin amansiifne jedhee booda garuu deetan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa miidiyaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffii ogeessotaa yeroo dheerateef gangalataa kan dhufe rakkoo kuufame ta'uu dubbatan. Dabaluudhaanis ogeessota gara hojiitti hin deebine irratti hanga heeyyama hojii irraa fudhachuu kan ga'u tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu akeekkachiisaniiru. Qindeessan sochii kanaa biiroon kominikeeshinii mirgoota namummaa Itoophiyaa qaama sadaffaa fi walabaa ta'ee akka mariisisu maruu malee tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti hundaa'uudhaan shakkiin murannoo dhabuu jiraachuu dubbatan. Mootummaan torbanootaaf hojiin dhaabbilee fayyaa hin gufanne jedhus dhaabbilee fayyaa irratti dhiibban mul'achaa jiraachuu xalayaawwanii fi beeksisaawwan ba'an garuu rakkoon kun jiraachuu mul'isu. Hojii dhaabuun mormii gaggeessuun rakkoo guddaa fidaa jiraachuu ni hubanna kan jedhe qindeessaan tokko dhukkubsattoonni baay'een wal'aansa argachaa hin jiranis jedheera. Beellamni isaanii dheerachaa jira. Baasiin malleef saaxilamaa jiru jedha. Hawaasa irratti dhiibban guddaan uumamaa jira jedheera.
Ogeessonni fayyaa dhiibbaa wal'aantotaaf sirna fayyaa ga'uuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataniiru. Mormii gaggeessuudhaan wal qabatees ogeeyyiin fayyaa 80 ol kan hidhaman yoo ta'u 9 ammoo mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama. Qonni shaqaxa feenee jedhanii fi gara naannoo Tigraayitti imalaa turan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti akka hin dabarre dhorkamuuf bakkuma dhaabbatan akka turan erga taasifamanii guyyaa 4 hanga 6 ta'a. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaatiin wanti jedhameen jiru ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Dhimmi kun waliin isaan baramne hammi konkolaattota fe'iisaa danqaman jedhaman 30 ta'a jedhameera. Wanti ifatee jiru yeroo waraana kaaba Itoophiyaa deeggarsi namoomaa Tigraay akka hin seenne keellaawwan dhorkan birattidha. Ammas konkolaattonni kun kan dhorkamanii akkasumas hanga ajajni gubbaadha kennamutti akka eegan itti himamu konkolaachistoonni BBC'n dubbise himaniiru. Konkolaachistoonni akka jedhanitti naannoo Affaar akkasumas naannoo Amaaraatti immoo keellaawwan lama waldiyaa jiran bira yeroo ga'an akka dhaabbatan taasifaman. Konkolaachisaan tokko waldiyaa bakka Sardoomeedaa jedhamu biratti gara naannoo Tigraay akka hin deemne dhorkamnee jedha. Kunis sanbata darbee eegaluu hime. Wanni nu mudate karaa Affaaritti geessu bakka Sardoo jedhamu biratti akka dhaabbannu taasifamne. Jalqaba waldiyaatti nu dhaaban. Ergasii immoo guyyaa tokko booda caamsaa bultii 18 karaa Sardootti maqu bira nu dhaaban. Sardoo erga dhaabbannee guyyaa 3 ta'eera. Sababa isaa gaafannee turre. Poolisoonni federaalaa odeeffannoo hin qabnu jedhan. Haa ta'u malee gaafa sanbataa marii muraasa booda muraasni isaanii akka darban akka itti himamee dubbata. Naannoo Affaaritti immoo kanneen isaan dhaaban poolisoota federaalaa ta'uu konkolaachisaan kun himeera. Akka konkolaachisaan kun jedhutti ajaja gubbaadhaa dhufeen dhaabsifamuu fi hanga ajajni biraa dhufutti akka eegan itti himame. Wantoonni konkolaattonni tokko tokko fe'an kuduraalee yeroo keessa ala'an akka jiran abbaan konkolaataa BBC'n dubbise himaniiru. Miini kan fe'ame immoo zayitaa fi sukkaara Jibuutiidhaa fe'amee ta'uu dubbatan. Eejensiin daldalaa fi alergii naannoo Tigraay sababa konkolaattonni guramaniif ibsi akka kennamu naannichaa fi ministeera daldalaa Itoophiyaaf xalayaa barreessuu ibseera. BBC'n dhimma kanarratti aangawoota mootummaa dhimmi kun isaan laallatutti bilbilus deebiin arganne. Ji'oota muraasa darban gartuu TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elee fi mootummaa federaalaa gidduu himannaan garaagaraa adeemaa jira. Keessatti qooda olaanaa gumaachuudhaan ibsaman keessaa tokko kan ta'an Ngugi wa Thiong'o umurii ganna 87tti du'aan boqotan. Lammiin Keeniyaa kun waggoota 16 darbaniif adeemsa Keeniyaan waanjoo kolonii Ingilizii ofirraa qolachuudhaaf keessa dabarte qaacceessanii barreessuudhaan addunyaadhaaf ibsaa turaniiru. Barreessaan kun maaliin yaadatamu? Obbo Tafarii Xaafaa Nugusee biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii Noorz Weestern jedhamutti barsiisaa og-barruuti. Ngugi wa Thiong'o baay'ee nama guddaadha. Utubaa og-barruu Afrikaati. Og-barruun Afrikaa utubaa lama qabaa jedhama. Tokko Chinua Achebe, lammaffaa Ngugi wa Thiong'o. Addunyaarra gaafa deemnu yuunivarsiitii hedduutti Awurooppaa ta'uu Ameerikaa ta'uu kitaabni Ngugi wa Thiong'o barreesse inni qoratamu yookiin hin baratamu. Kitaabni Achebes akkasuma baratamu. Isaan lamaan yoo laaltee jettee garaagarummaa qabu garuu utubaadha. Ngugi wa Thiong'o immoo afaan keetuu aadaa keeti. Afaan kee otoo hin jiru ta'e aadaan kee hin jiru. Waggaa 2 dura argeen tureen wal arginee turre. Haga ammaa decolonizing the mind kan jedhu kana sammuu bilisa baasuu kan jedhu kana haga ammaa itti amantaa jennaan itti namanaan jedhe. Maaliifii jennaan jalqabarraa garboonfataan afaan keetti duula. Jalqaba kan inni irratti xeeffatee barbadeessuu barbaadu afaan keetti. Afaan kee dhabdee jennaan waan hunda dhabdeerta. Salphumatti diinagdee keessa, lafa keessa, qabeenya keessa waan barbaade fudhachuu danda'a. Kanaaf bilisummaan dhugaa kan dhufu afaan keerraayi, aadaa keerraayi. Aadaa kee qabattee jennaan, afaan kee qabattee, afaan kee guddistee jennaan isarratti dabaltee barattee isarratti afaan biroo barattee jennaan dabalattee jennaan si humneessa. Anniisaa akka godhattu godha. Yoo isa si dhabsiisan garuu humna dhabdaa, anniisaa dhabdaa hin kuftaa. Kana filoosofiin Ngugi wa Thiong'o kanatti jaalatama. Keessattuu uummata Afrikaa qofa otoo hin ta'in uummanni koloniyaalizimii jala ture, uummanni garboome, Eeshiyaas, Laatiinis, uummanni hunduu baay'ee isa dinqisiifatu, baay'ee isa jaalatu. Kanaaf namni kun nama guddaa utubaa og-barruu Afrikaati kan jedhu. Maaliin beekamu barreeffamoota isaanii mee waan ibsa? Barreeffamoonni isaanii baay'eedha. Fakkeenyaaf jalqaba kan ittiin jalqabanii Weep Not Child kan
jedhu kitaaba baay'ee bareedduu tokko kitaaba sana taanee decolonizing the mindin kitaaba isaaniiti devil on the cross kitaaba isaaniiti afaan gukuyyuunis barreessaa turanii hedduudha egaa kitaabonni isaanii dhaloonni kan irraa baru duraan dursee aadaa ofiitti deebi'uudha afaan biraa barachuun barbaachisaadha garuu isa biratti afaan ofiis Itoophiyaa TPLF fi WBO dhaabbatee shoorarkeessummaa sagantiitti irra labse. Fannoon tun karaa feete deemtee tarkaanfii fudhachaa jirti. Haga jijjigatti gartee loluu dandeessii jaanii faarsuu malee. Sigale? Yoo isiin xiqqoo loojistikiin duraa xiqqaate raayyaa ittisaa kaan birraa sossoosanii beekaa humna dadhabaachi kaanii ammatti deemaa janii informeeshina kennanii fi sinqii guutuufi jiran sigale. Takka quba qaba. Mee mootummaan kun mootummaa Oromooti maal naa godhee jettee if gaafachuu. Mootummaa si buqqisu, si gudeetu, si arra ukkaamsanii gartee mileenaan ilmaan mileenaan dippoosi godhi janii baankii mootummaati maallaqa dhaqanii fudhatan. Telefoona mootummaan hooggantuuni sigale. Dawwalee hangana fidi jeeni sigale. Sheerii waliin qabanii jechuudha. Shiftaa biyya qabate mootummaan jaamu kun shiftaadha sigale. Shiftaa kana maqaa Oromootiin gartee Oromoon firra qabee ilma kiyya maarree kiyya waan je'amu hin jirtu jechuudha. Saniifuu namni keenya gartee dammaqee gamaa gamana laalu mee eega wanti kun